akkuma argaa jirtan kaddaaman tuni saraatanyaadha jechuudha. Dhugaa dubbachuu yeroo miidiyaa hojjettan yeroo tiktokii fayyadamtan mee waa laalladha mana namaa keessaa akka jirtu indagattamu bakka anin beeku dhugaa dubbachuuf mee mana kaameraa hin jirre yoo ta'u of amantanii akkamitti waan akkanaa kana gootu. Ijoolleen keenya warreen haaraa dhuftan yookiin immoo warreen bakka miidiyumti kun isiniif hin galle iskii akkan waayyuu hin ba'ina. Mucayyoottuni akkuma argaa jirtan dhugaa dubbachuuf isaan manaa gaafa madaamiin gaafa manaa deemtu ishiin garuu waa hundumaayyuu hin argiti jechuudha. Gaafa argitu akkanatti eenyu ishii qabdee rarraastee itti agarsiisti kaameraa keessa argitee akkanatti uffata ishii qabdee itti agarsiisti jechuudha. Garuu ishiin akkuma waaqaa waan biyya jirtu akkuma waan mana ishii jirtu gaafa taatu sanuma TikTok irratti bakka isaan arganitti ishiin hin argiti tarii kaameraadhaan ni argiti. Ishiin garuu waan ishiin argin ishiitti fakkaata. Dhugaa dubbachuuf ijoollee keenya dhugaa waan akkasiniif wanti beektanii xiqqoo firii ta'uu barbaadanii bakka waan isaanii hin tuqinaa bakka waan isaan aarsuun hojjetinaa zim jedhaatoo bilbiluma keessanitti fataa jedhu yaada. Malee waan ishiin argitee isinitti aartu yookiin immoo dhugaa dubbachuuf takka osoo taate bakka amaloota araboota hin beektu isaan takkitti si'aayinuu jennaan nama qiimii si qaawwatu taanaan dhugaa dubbachuuf sin dhiisan. Waan xiqqoodhaaf lubbuu kee baasu barbaadu. Kanaafiyyuu of eeggannoo godhaa waan akkanaa kana hojjetinaa. Mana isaanii kaameraa dhoksaa ta'e hin jiru jettanii namanni biyya arabaa keessaa siruma hongumaa hin jiru hin qaban jedhee tarii jiraachuu danda'a kaameraan dhoksaa jiraachuu danda'a. Biyya guddatte keessa kaameraan dhoksaa jiraachuu danda'a. Tarii guddaa sun jiraachuus baatu kan ishii xixiqqoon jiraachuu dandeessi. Kanaafiyyuu of eeggannoo godhaa. Jalqaba maal gootee biradistii sanummoo biradistii harkaan arraabuu jechuun moo ayee namni harkaayyuu arraabu harka ofii arraabu jechuun gadbachuuf ayeebidha. Ayeebii jechuun bakka waan hin taane jechuudha. Isinii galaa miti arabiffaan irra yoo namoonni dhaggeeffatanii waan biraatti akkasin jalaan jijjiiramne so kanaafiyyuu ijoolleen keenya waan akkana hin hojjetina. Dhugaa dubbachuuf biradistii keessaa arraabbatti harkaan keerra shaalla wokkana ta'an malee miidiyaa irratti bakka fooloon argatanii yookiin fooloon sinitti haafu dhugaa dubbachuuf ani oduu ishiin si argite guyyaa takka akkuma mucayyoo sana argite meeshaa fuutee maal gootee saamuunii fuutee nyaata fuutee uffata keessa godhatte isaan hin jaallata waan akkana kan harkuma keessan yoo qabdee nyaatan hin beektu warboota araboota qofaa miti anaayyuu na jibbisiisa. Kanaafiyyuu maal gootu ani mucattii nama immoo maal goote biradistii keessaa kaameraan akkanatti ishee bukkee jira biradistii arraabdee harkaan. Nama guddoodha isheen daa'imaa miti dhugaa dubbachuu nama jabduu taate nama guddoo tana taate yoo salphattu maal namatti dhaga'ama. Dhugaa dubbachuu ofuma keessaniif ijoolleen tokko madaamiin akkana nu goote ishee waan argituuf hojii keessa waan argituuf akkanas hin goote. Kanaafuu waan hin taane nu hojjetina mana namaa keessatti. Bakka anama fakkeenyaaf kilaasii kiyyattiin jira. Amma viidiyoo hojjetu tanaayyuu viidiyoo nama haasa'u tanaayyuu kilaasii kiyya keessatti yeroo sa'aatii argadhe. Waan isaanii hin tuqinii waan isaanii hin balleessinii sa'aatii riftii qabdutti waan barbaaddu jedhutiin waan akkana kana waan hin taane hin hojjetin. Biradistii arraabuu jechuun boodas akkasuma jettee nama biraatifuyyuu sarratanyaan akkana gootii nama hunda itti fakkaataa jechuudha.
namni tokko maqaa nama hundaa xureessu jechuun gaarii miti. Wanti namni tokko balleeche Araboonni gaafa argate sarratanya hundi waan akkas godhutti fakkaata. Safuudha dhugaa dubbachuuf nyaata biradistii keessa harkaan arraabdu keef biyyuma keenya keessattuu yoo akkana gochuun sirrii miti dhugaa dubbachuuf. Oduu argite mucayyoo tana dhugaa dubbachuuf yookaan hiisisti yookaan waan kana oduu nama kabbaadii taate hin dhiistu jechuudha. Kanaafuu uumama isheetiif ofirratti waan hin taane uumte. Kanaaf ijoolleen keenya of eeggannoo godhaa. Yoo waa ta'e hojjettan TikTok irratti fooloon tuni dhugaa dubbachuuf uumamaa sin fayyadu ko odoo qarshiillee kan kaffaltu ta'e asirratti baatanii odoo waan TikTokiin kun akkanatti qarshii hin kaffalu. Yoo giftii ta'e nalatti hin beektu. Kan immoo maal waan faayidaa hin qabne jecha waan biraa ofirratti uumtu jechuudha. Kanaaf iyyuu of eeggannoo godhaa. Waan hin taane mana namaa keessatti hin dalaginaa. Wal gorsaa dhugaa dubbachuuf amma mucayyoo sanii gaafa namni difeen TikTok ishee irratti baqa waan hin taane hojjettee mucayyoon sun ammas akkasuma waan sirruuftee miti. Yoo itti mangaru ootti mansiriidha ijoolleen baqa itti abaasu. Garuu waan ishii irra ga'u booda hin beektu waan ta'eef waan namni jedhee ni gorsani dhiisteet abaasa taate siruma jechuudha. Kanaaf oduu dhageessanii oduu waan gorsi namni isin jedhe dhageessanii gaariidha. Maqaan waan tokko fakkeenyaaf namni tokko waan badan irratti argee gaafa hin taane wanni kun sirreeffadhu nan jedha inni aaru nan sirreeffachuun qabu waan ta'eef namatu nama atti himaa namatu nama gorsaa. Kanaaf waan nama aarsu miti waan sanirraa hin bareedu gochi kun sirrii miti gaafa jedhan yaa gorsa nama isa fudhachuun qaba malee sirrii kan isa caalu hojjechuun qabu jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoon kee kun hin taane waan kanarraa of eeggannoo godhii waan akkanaatirraa gaafnaan jennan isa. Kanaafiyyuu ijoolleen keenya aaraa dhuftanis ta'ee amma beeksanii walumaa jalatti argu anis akkana godhaa amma isheen saaddisii dhuftee gaafa TikTokii banante TikTok irratti hin argiti anis akkana godha. Baqa dhaloota dhufu wal barsiisaa deemu jechuudha waan hin taane kun. Fooloo akkanatti fooloo argatu anis jettee waan isheenis akkasumatti isa hojjetti jechuudha. Isaan booda yookaan nama gaarii ta'uu dandeetti yookaan immoo nama badduu ta'uu dandeessi. Nama badduu isaan hin beekanii booda immoo isaan irratti miidhaan dhufu. Isin galee silkiitirraa fuudhama. Baqa siqaayyaa mana hin jedhamne as saqaayya'u jechuudha. Kanaafuu ofuma keetiif murtii du'aa ofitti fiddee jechuudha. Dalagadhu yookiin immoo miidiyaa kanaaf miti kan biyyaa baanee hojiidhaa fi waan hin taane dalagin malee itti fataa jechuu dandeessa bilbilli keetii waa hundi keetii. Kanaafuu waan hin taane garuu hojjechuun sirrii miti. Baqa nama biraatillee akkasumatti barsiisaa jirta jechuudha. Akkasii kabbaadha namatti gaafa waa ta'e yoo gorsite namni sun akka waa biraatitti fudhataa beektanii. Akka waa biraatitti uffata isaanii uffatanii suura ka'anii TikTok irratti kan lakkisu ogassi isheen anamaayyuu osoo ta'e dhuguma dubbachuu isaan dhiisatu anamaayyuu ta'e na aarsa. Uffata kiyyoo afedhii kiyya malee ani oduun uffadhu hin jedhin uffattee hiriyoomtitti yaayyuu gaafa uffata kiyya uffatte fuutee uffatte ina aartu dhuguma. Gin isaan immoo sarratanyaan uffata ishii sanuu TikTok irratti bakka isaan arganitti waan isaan hin arganitti fakkaata isaan garuu hin argu. Isanitti fakkaata. Kanaafuu kanumarraa of qusachuu wayya. Ijoolleen keenya dhugaa dubbachuuf waan kanarraa of qusachuu qabdu. Osoo waan hin taane isinirra hin gahin balaan hin taane iddoo isinirra hin gahin of qusachuu barbaachisa. Na kana hundumti keessanuu viidiyoo kana dhugaa dubbachuuf yoo isinitti tole nama baay'eedhaaf sheerii godhaa. Ani akka kiyyaatti gorsa gaariidha jedheetanii
Ana akkasii isiniin jechuun jaalladha. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinu turtii gaarii. Maaliif ani ijoollee baay'ee warroota rakkinni irra ga'ee waan akkasii kana waan an argeef isaan illee booda akkas ta'u laata kanan jedhu yaada keessa dhugaa dubbachuu. Ansheen asaqayyaama turte tunillee booda yoo tarii asarri ishee argite akkana gooti. Saa walaa kanaafiyyuu dursaa of eeggannoo godhaa. Odoo ishiin isinitti hin dubbatin odoo niitii sun ansariin teessan sintaazabdee isinitti dubbachuu yookiin immoo waan ta'e si godhuudhaan dura ati ofii keetii maalan hojjedhe laata jedhitu sammuu kee keessatti namni tokko namni yaadne ishiin nan argatu silaa manaa baatee jedhanii akka barbaadan ta'uun sirrii miti. Booda immoo ofuma keetii miidhaa ofitti fiddaa jechuudha. Akkasii turtii gaarii qabaadhaa. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinu turtii gaarii isiniin jechuudha.